ummata ajjeesaa jirti. Nama lama akka ajjeeftee nama shan akka madeessiteedha. Dhiigni kun hundi harka isaaniitirra jira. Dhodhoosuuf hin deemamu. Ummata Oromootti hinti godhaa waan ture jira. Walgahii Ihaadeeg booda gananii jiran ummata. Walgahii Ihaadeeg booda miseensota ofiitillee gananii turani. Yakki har'a hojjetames Prime Ministerii ta'uudhaaf waan shira xaxaa turanidha. Himaatiin ture, isaanittillee himaatiin ture. This is a lose-lose game jechaan ture. Abiy Ahmedii fi Abbaan Duulaa resign godhuu qaban. In fact, politikaa siyaasaa Oromoo keessa exit godhuu qaban jarri lamaan. Maaliif naan jedha? Labsiin muddamaa kun sirrii akka hin taane osoo beekan kan fudhatan isaan. Muummicha ministeeraa ta'uudha. Kan qofaa miti. Kaleessa Abiy walitti qabee miseensota doorsisaa ture sagalee kennuu qabdan jedhee. Kan qofaa miti har'a hin argamne sagalee kennuudhaaf. Getaachoo Raddaa achi ture irra kaa'e miseensa koree jiraawwachiiftuu TPLF irra kaa'e karaan Oromoo rabbi agarsiisu waan what we are dealing with. Ummanni Oromoo kan qabsaa'u barcuma qoreetirra barcuma Hayilamaariyaam irraa dhiitamerra Abiy kaa'uuf miti Abbaa Duulaa kaa'uuf miti. Dhugaa Oromootiin ummanni Oromoo kan qabsiisu. Wanni isaan xalafee lafaan dhayaa jiru dhugaa Oromoo kana waadaa ummata Oromootti galaa turan san waan sobaniif. Abbaan Duulaa ummanni kiyya kabaja tuffatamnaan dhaabni kiyya tuffatamnaan keessaa ba'e jedhe gaaf dura. Itti ol deebi'e. Maaliif ol deebi'e? Muummichi ministeeraa hin kennama jedhamnaan. Muummichi ministeeraa Oromoodhaaf wanni godhu hin jiru. Itti baanee ammallee akkanumatti kijibuu fi baalaasii Hayila Sillaasee keessa. No. Abiy osoo magaalaa san keessa jiru hin argamne har'a achitti. Maaliif? Yoo deeggare Oromoon maa deeggarte jettee itti kaati. Yoo hin deeggarre wayyaanaan hin quttuutti. You cannot have it both way. Opinion kana beekuu qabdi. Karaa lama itti agarsiisaa turre kan deeggadda. Karaa lama. Namni osoo Finfinnee jiru har'a achirraa hin ergamin. Namni odoo dubartoonni sitti himu dubartoonni Oromoo achi keessa jiran. Namni 88 nama guyyaa 4 dura dhalee dhaqee jira. It makes me emotional. Warra dhaqee sagalee kennee jira. Kalee dheengadda dhalanii ijoolletti daa'ima ollatti kennatanii warra dhaqee jira. Garuu qondaalonni gurguddoon kuni wayyaana wajjin dannasanii they were pressuring me ibidda keessa na kaa'u turan torban dabre kana keessa akkan deeggaru. I said no, it's not a good game. Osoon itti himu har'a rabbiin dhugaa isaan qaba. Kanaaf Abbaa Duulaa immediately resign godhuu qaba teessoo sanirraa. Gaaf duraa ol bahee faarsinee janyee ol deebi'ee nu salphisee ummata ibsi jennaan hin ibsine har'a ammoo rabbiin Oromoo rabbiin ayyaanni abbaaf haadha isaa harkatti isa qabee jira. He has no legitimate reason aangoo irra turuu hin danda'u. Abiy Ahmed kuudeetaadhaan cheermaanii OPDO dhate gargaarsa wayyaanoo taate. Xaqilaa ministeeraan ta'e jedhee kalee dheengadda miseensota paarlaamaa cinqaa ture. San qofaa miti. Gaafa diddaan lagannaan gabaa ture sanitti miidiyaa irratti bahee uummata keenyatti dhaatataa ture. Maal keessee Isqeel, you're saying maalii tokko baasuuf maalii shan waan qoosaa uummata Oromoo irratti godhaa ture. Waan ammoo wayyaaneen deemtuun kun sabaa sablammoonni dhaaman jedhe. Sabaa sablammiin takka Oromiyaa keessa hin dhaabne. Jimma keessatti wayyaantis uummata dararu tokko qabeenya isaa jalaa guban. Nama sagantu du'e, nama maaltu du'e jedhanii kan dhume hundi Oromoo. This is not only a failure in leadership, this is complete betrayal of the nation. OPDO'n bara baraan uummata keenya ganaa jiraachuu hin dandeettu. Abbaan Duulaa aangoo irraa bu'uudha qaba. Abiy Ahmed aangoo irraa bu'uudha qaba. In fact, siyaasa Oromoo keessa haxaamuu qaba. Eega na gaafatte kanan si hima. Kana qofaa miti. Waan uummata duratti jedheefin kana baasa malee I know what they have been doing. Lammaa Magarsaa hiree qaba. He need to step up, he need to lead, he need to clean the party. San ta'uu baannan, OPDO'n kararratti deebi'uu baannan wayyaanee dura isaan xaxaana jechuudha. Labsii muddamaa ummanni jibbu miseensonni dhibbatti dhiisaa turan. Dhibbatti Abbaa Duulaa Abiy Ahmedii fi Getaachoo Badhaaneeti kan they were threatening people. Doorsisaa turan, boochisaa turan nama. Har'a miseensonni wal guuranii dhufanii warri deettame kan dhibamellee ka'e dhaqee Abiy garuu hin dhaqne. Getaachoon akkatti akka baasu achirra kaa'ee hin dhaqan normaalii dhaqe warri wayyaaneen beeytanii miti asfallaas malee nama biraan dhaqu. Abbaa isaa hayyaa achi ture. Garuu jarri keenya nama baay'ee irraa hambisan. Nama amma biyya alaa kaleema ergantu jira akka nama gootii akka hin goone. Kanaaf it's not only a failure of leadership, it's a betrayal of our people.
Kanaaf immediately resign godhuu qaban kana keessa ummata Oromoo keessa bahuu danda'u qaban. Oppidiyoon koreen hojii raawwachiistu Oppidiyoo koreen jiddu galeessa Oppidiyoo ummata kanaaf yoo kan yaaddu taate dhugatti qabsoo Oromoo keessa turre jedhanii yoo kan yaadan taate jara lamaan kanarraa qabanii of keessa hadhaa'uu ari'uu danda'u qaban. Clean your house. If you don't clean, we will clean it for you. Clean gochuu danda'u qaban. Maaliif Oppidiyoon baraagada ummata keenya amata 26 gurgurattee jirti. San hunda irra dabarree fi ummanni keenya irra dabaree fi ofitti qabe. Ofitti qabnaan bobaa jala waraan seenu. Miseensa isaanii ganaa jiran. Yeroo isaanii paarlaamaa keessatti hanna akkana abbaan duraa fa'aa hojjetan. Abiifaa waan kana hojjetan. Oppidiyoon Wallagga keessatti bulchitoonni isaanii agaasiidhaan xallazamaa jiran. Tumamaa jiran har'a. Mandiitti, Najjootti, Dambidoollootti. Ummata Oromoo qofaa miti dhaaba isaaniillee miseensa isaaniillee ganan. Miseensa isaaniitiin qabsoo Oromootti makamneerra jedhanii miseensa gara qabsootti eegalchanii booda command postiitti erganii miseensa ofii ficcisiisaa jiran. Ummata Oromoo qofaa miti saba Oromoo qofaa miti ummata miseensa isaaniitillee gananii jiran jechuudha. Waan qajeelchee san ittiin gad jabeessa. They must immediately ammumarraa aangoorraa bu'uu qaban adabuu qaba koreen jiddu galeessa Oppidiyoodha. Jara kana adabuu baannan diinummaa isaa ifatti labsatee jira ummata keessa mancaasanii ari'uudha. Miseensonni Oppidiyoo waan nu beekuu qaban wanni arraba irra taa'aa ture waan baay'een guyyaa dabre kana keessa I know the in and out of this organization. Nan beeka keessa isiitiin beeka takka takkaan waan isaan hojjetaa turan. Jarri lamaan gantummaa salphina har'a isaanirra mudatee fi ummata keenya salphisuudhaaf deemaniif isaantu itti gaafatama. Already eega labsiin kun dabree jedhamee booda fincilli ka'een hanga amma nam lama du'ee jira. Nama lamaan kana jala lamaan kanatu ajjeese nama biraatiin. They need to resign. San waan jechuu barbaada. Gaariidha namoonni hedduu waan